Iyyan shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanala kiyyaa hundumtuu keessanuu agarsiisanii annagaa kiyyaa waaqayyoon galatu kun guyyaa har'a kanas wanti si fayyada sin gargaara jedheeti yaada isiniif qabadee dhufeetiin jira. Egaan sharafni maallaqaa meeqaan akka oolee torbanitti al tokko viidiyoo isiniif nan gadhiisa jedhee waadaa isiniif galeetiin ture ni beektu. Kun guyyaa har'a kanas egaa sharafni maallaqaa meeqaan akka oolee torban kana gidduu meeqaan akka gurguramaatii ture gama gabaa gurraachaanis gama baankiidhaanis meeqa akka ta'e isinitti hima jechuudha. Biyyoota hunda isaarraa information isiniif kennuudhaaf qabadhee dhufeetiin jira. Isin hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Egaan akkuma beektanii yeroo ammaa kana keessa doolaariin baay'ee tokko dabalaatti jira jechuudha. Doolaariin innaa dabalaatti deemu immoo qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessa jiru immoo baay'ee tokko daran dabala jechuudha. Maatii biyya Itoophiyaa keessa jiranii hundumaafiyyuu baay'ee tokko rakkoodha jechuudha. Innaa doolaariin dabalaatti deemu naggaadonni wantoota garaagaraa ni mi'eessu jechuudha. Kanaaf kun rakkoodha. Garuu irra biyya alaa jiranii warra achi gadi birrii ergatanii fi gaariidha jechuudha daawwattoota gama tokko yoo gaarii ta'e gama tokkoon immoo miidhaa qaba jechuudha. Kanaaf sharafni maallaqaa meeqaan akka oolee gama baankiinis gama gabaa gurraachaanis waan isitti himuufi amma ni eegalla jechuudha. Sharafni maallaqaa gama baankiidhaan meeqa akka ta'een jalqaba isinitti hima jechuudha biyya hundarraayyuu. Kanaaf isin obsaan ilaaluudhaan yeroo darbe keessa viidiyoon gadhiise irratti koomentii irratti kan Dubaayii eesseera kan Saawudii eesseera jettanii na gaggaafatanii jirtu. Garuu hunda isaayyuu imeetiin ture. Kana jechuun maal agarsiisa isintu viidiyoo addaan kukkutaatii ilaala malee an hunda isaayyuu gadhiiseetiin jira jechuudha. Ammallee na hordofaa amma ni eegallachuudha gama baankiidhaan meeqa akka ta'e isinitti maatiin deema isin ilaala ammayyuun sin jedha. Egaan diinaarri Joordaan tokko birrii 44 saantima 59 gurguramaatii ooleetti jira jechuudha. Inni kan biraan immoo diinaarri Bahrain tokko gara qarshii Itoophiyaatti birrii 84 saantima 35 jechuudha kan inni gurguramaatii ooleetti jiru gama baankiidhaani. Inni kan biraan Riyaala Saawudiiti jechuudha. Riyaalli Saawudiin tokko birrii 8 fi saantima 42 gurguramaatii jira jechuudha. Inni kan biraan immoo jechuudha Riyaalli Omaan tokko birrii Itoophiyaatti ennaa jijjiiramu birrii 82 fi saantima 17 gurguramaatti jira jechuudha. Biraan doolaarii Libaanos baay'ee tokko gadi bu'aatii jira jechuudha. Birrii Itoophiyaatti birrii tokko iyyuu hin guutu ni beektu. Yeroo ammaa kana keessa egaa doolaariin hin jiru jedhaniitu haasa'u yeroo namoonni baay'een jechuudha. Isin warri achi jirtan warri birrii isaaniitiin fayyadamne doolaariidhaan meeqa akka ta'e ilaallachuutii ni dandeessu waan ta'eef hanga namaa waan rakkisu miti garuu birrii tokko iyyuu hin guutu jechuudha. Inni kan biraan egaa diinaarri Kuweet tokko birrii 300 fi tuqaa 97 jechuudha. Almost qarshii 400 wayitii galuuf jechaati jira jechuudha. Egaan inni kan biraan egaa Riyaala Qaatar jechuudha. Riyaalli Qaatar tokko birrii 8 fi tuqaa 6 duwwaa 5 gurguramaatii jira jechuudha. Kunooti iskiriin irraa ilaalaatti deemuutiin dandeessu isinitti qofaa osoo hin taane alaabaa yookiin immoo faajii biyya isaanii fi barreeffama isaanii wajjin wal bira qabeetiin isinitti agarsiisaatti deemaatti jira akkuma agartanii. Kanaaf achirraa ilaaluutiin dandeessu jechuudha. Inni kan biraan egaa liireen Turkii tokko birrii Itoophiyaatti na jijjiiramu birrii 5 fi tuqaa 43 95 gurguramaatii ooleetti jira jechuudha gama baankiidhaani. Egaan inni kan biraan AED yookiin immoo United Arab Emirates qarshiin isaanii jechuudha. Dirhaamiin tokko birrii 8 fi tuqaa 637 gurgurameetii oolee jira jechuudha guyyaa irraa kana. Inni kan biraan yuurooti jechuudha. Yuuroon birrii 35 fi tuqaa 13 gurgurameetii jira jechuudha guyyaa irraa kana. Inni kan biraan immoo US doolaariin tokko birrii 31 fi saantima 597 gurguramaatii jira jechuudha daawwattoota. Kun egaa baay'ee tokko akka doolaariin dabalaatii jiru agarsiisa jechuudha daawwattoota. Baay'ee tokko nama dinqaa torban kana gidduutti qarshii lama wayitii dabalaatii jira jechuudha torban lama kana gidduutti jechuudha. Doolaariin kun itti fufiinsaan ni dabalamoo ni hir'isa kan jedhuu fi haalli amma dubbatamaati jiru wantoota tokko irraa akka hubadhee akkan ilaaletti yeroo muraasaaf akka kanatti waan itti fufuu fakkaata jechuudha. Information garaagaraa akka hubadheetti egaa doolaariin yeroo muraasaaf waan dabalee itti fufuu fakkaata jechuudha. Egaan gama gabaa gurraachaadhaan illee egaa akkasumas dabaleetii jira jechuudha. Doolaariinis ta'e yuuroon akkasumas immoo diinaarri Riyaaliin garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf yuuroon guyyaa irraa kana gama gabaa gurraachaadhaan kan inni itti gurguramaatii jiru birrii 41 kaasee aga 43 illee torban kana gidduutti gurguramaatii ooleetii jira jechuudha. Inni kan biraan doolaariidha jechuudha. Doolaariin tokko qarshii 40 kaasee aga qarshii 42 yeroo inni itti galinni jira jechuudha guyyoota lama dura.
Diinaariin baharaan tokko immoo qarshii Itoophiyaatti naa jijjiiramu gabaa gurraachaadhaan birrii 94 kaasee aga qarshii 96 illee naannitti gurguramee jira jechuudha. Torban kana keessatti baay'ee tokko dabaleet jira. Diraamiin tokko immoo yookiin AED'n tokko qarshii Itoophiyaatti naa jijjiiramu gabaa gurraachaadhaan birrii 9 kaasee aga qarshii 11 illee naannitti gurguramee jirutu jira jechuudha. Egaan torban kana gidduu haalli gabaa gurraachaa kana jechuudha kan inni fakkaatu baay'ee tokko dabalaati jira. Qaala'insi jireenyaallee akkuma kana wal faana dabalaati jira jechuudha. Egaan sharafni maallaqaa kan torban kanaaf guyyaa irraa kana fakkaata jechuudha. Egaan yeroo taanu keessatti viidiyoo kana isiniif qabadee dhufuuf barbaadan kamiiniyyuu koomentii irratti naaf barreessaa. Ani yaada hunda keessanii dubbisuudhaan koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo irratti isiniif hojjechuudhaaf yoomiyyuu qophiidha jechuudha. Egaan yeroo taanu keessatti hanga deemnee ol agarruutti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Bye bye.